hojjenna? Zone level admin zone level irratti akkamitti hojjenna? Waradaa level admin irrattis waradaa irrattis maal hojjenna yookaan waradaa jechuun aanota jechuudha. Aanota irratti sadarkaa aanatirra warra jiran irratti akkamitti akka hojjennu tokkoon isaa diteelii waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Kun immoo bulchiinsota magaalaa irra kan jiran. Bulchiinsa magaalaa irra warra jiran akkamitti akka hojjennu waliin ilaallaa na duukaa bu'aa. Warroonni immoo boruufan tiibii subscribing goone subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Odeeffannoowwan dabalataa fi wantoota barbaachisoo ta'an karaa PM sisteema kanaan kan wal qabatan baay'ee isaa argachuu yoo barbaaddan YouTube kan subscribe godhaa. Akkasuma immoo websaayitii karaa description irra kan jiru baripress.com kan jedhu click gochuun search gochuun read gochuun hundasaa odeeffannoowwan dabalataa baay'inaan dubbisuu dandeessu karaa salphaa ta'een. Akkasuma immoo karaa Telegram channelitiinis wal dubbisaa sisteemicha kana lafa qabsiisaa deemnaa jechuudha. Kanaaf wantoota barbaachisu amma jalqabarraa sisteema adminiidhaan zoona hundi isaanii wal fakkaatu. Waradaa levelii irras kan jiran, aana irras kan jiran, bulchiinsa magaalaa irras kan jiran hundi isaaniitu wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf daataa kanaaf gara adminii seeniin bulchaa godinaa tokko create godhaa. Godina tokko galmeessaa. Kanaa booda sadarkoota barbaachisan akka barbaadamanitti sisteemni daataa keenya nu galchaa deemaa jechuudha. Nu gargaaraa deemaa jechuudha. Gaafan adminiin seenu interfeesii kan arganna hundumti keenya bakka jirrutti. Sanaa booda maal goonaa isa username keenya san yeroo tokko cuqaafna. Kanaa booda erga yeroo tokko cuqaafne booda eessa dhannaa? Setting jala dhannaa. Setting jala organization kan jedhutti buuna. Organizationitti erga buunee booda immoo maal goonaa? Godina galmeessa maqaa godinaa yookaan bulchiinsa magaalaa waluma fakkaatu. Fakkeenyaaf waajjira jennee kan biiroo maallaqaa jala jiru galmeessina waan ta'eef waajjira maallaqaa godina Jimmaa or godinoota barbaannu hunda isaanii haaluma kanaan barreessinaa jechuudha. Godina Jimmaa, godina Gujii, godina Booranaa, Baalee, Arsii, Harargeewwan jiran, Shawaa haaluma kanaan galmeessina hunda isaaniitu. Godina jennee maqaa godina keenyaatti daballaa jechuudha. Godina fakkeenyaaf godina amma direct godina Gujii yaa fudhu. Godina Gujii maqaa waajjira maallaqa godina Gujii. Kanaa booda as dhufnee abbreviate bakka jedhutti waajjira maallaqaa godina Gujii. Waajjira maallaqa godina Gujii qubee sadiin bakka buufna abbreviate bakka jedhutti. Organization kan jedhu immoo zone office filan. Yoo city ta'e immoo garaagarummaan jiru bakka kanatti mul'ata. Isa kana seera nu badhaa. Yoo city ta'e city of region office jennaan. Yoo immoo biiroo ta'e biiroo jennaan kan create gochaa jiru. Kanaaf amma isaan maalidhaa? Zone office dhaa jechuudha. Waajjiroota ofisiiti. Kanaa booda R jennaan mallattoo jedhutti buuna. Sanaa booda inni nuuf galmeessa. Isa nu galmeesse kana eessaa argannaa? Asii arganna. Gara dhuma 15ffaadha. Akkuma fakkeessan isa dhumaatirraa click gootanii argattu. Waajjira maallaqa godina Gujii zone finance office dha. Kanaa booda isa kana show goone ilaalla. Yoo haquu barbaanne delete goonu yookaan show goone yookaan daataa galmaa'e kana ilaallee close jennaan. Kanaa booda adminii godina Gujii kana daballa. Yoo adminii bulchiinsa magaalaas ta'e haaluma kanaan daballaa jechuudha. Adminii godina Gujii. Kanaa booda isatti buuna. User jalatti deebinee user management jalatti deebinee user kan jedhu click goona. Kanaa booda adminii godina Gujii asitti galmeessina. Maqaa namaa jechuudha. Roobel Kennaa
roobel kennaatu tumsoo. Kanaa booda mail username kenninaa fi nuti create godha roobel kennaa. Email bakka jedhutti email isaa asitti type goona @gmail.com jennaani. Password capital PMS 1122 password isaa kenninaa fi seerri password digitii guddaa tokko qubee xiqqaa qubee guddaa tokko qubee xiqqaa tokko digitii 8 ta'uu qaba. Akka barbaannetti kenninaaf kanarraa kanaaf. Kanaa booda adminii godinaa goonee filannaa jechuudha. Rogaa groupii keessaa immoo erga filannee booda office kan jettu kanatti buuna yeroo tokko. Adminii finance biirootii mitiin. Adminii gujiiti malee waajjira maallaqaa gujii kan jedhu kana yeroo tokko tikkoon. Kanaa booda mallattoo batanii add jettu tan yeroo tokko kilikkoon. Kanaa booda hojjetaa keenya kan nuuf galmeessa. Hojjetaan kun adminii godinaatii jechuudha. Roobel kennaa erga nutti argisiisee booda waajjira maallaqa godina gujiitiif garuu deactiveedha. On goone system adminii godina naannootirra jiru hojii fixatee jechuudha. Kan itti aanu eenyudha? System adminii godinaa daataa kana galmeessuu eegala. Yoo bulchiinsa magaalaas ta'e haaluma kanaan galmeessuu jechuudha. Kanaaf maal goona as dhufnee isa kana username system adminii godinaa password isaa type goona asitti. Kanaa booda login jennaan. Erga login jenneeni booda innis akkuma adminii naannoo san wantoota sarraa fudhatu qaba wal fakkaatu daataa isaanii haalli isaanii. Kanaa booda maal goona isaa kan yeroo tokko tick goona. Username keenya san yeroo tokko click goona. Innis maal hojjetaa jalqaba dura organization kan jettu jala bu'a. Asitti wantoonni beekuu qabdan kan nu galmeessinu kun adeemsota yookaan seektaroota godinaa asitti galmeessina haaluma kanaan. Aanotas asuma jalatti galmeessina haaluma kanaan. Aanota nu bira jiran jechuudha. Fakkeenyaaf waajjira maallaqaa aanaa gooruu duulaa gujii jala jiraatee hin beeku garuu haaluma kanaan galmeessina aanaa jechuu waajjirri. Haaluma kanaan galmeessaa deemnaa jechuudha daataawwan kana. Kanaa booda waajjira maallaqa gooruu duulaa. Asitti aansinee maal goona waradaa office departmentii jennaan. Inni biraa fakkeenyaaf seektaroota godinaa yoo galmeesse seektara godinaa osoo galmeessinee fakkeenyaaf inni adeemsaa jechuudha. Adeemsa humna namaa waajjira maallaqaa aanaa gooruu aanaa keenyaatti daballee asitti barreessinaa jechuudha. Waajjira maallaqa aanaa maqaa aanaa keenyaa sanitti daballaa jechuudha. Ammaaf kan aanaa galmeessaa jirra steepii itti aanutti. Kanaa booda add jennaan. Kanuma fakkaatu hundi isaaniitu waluma fakkaatu. Kanaa booda aanaa godina filannu zone office department jennaan. Yoo kan asii galmeessinu godinarra jiraate. Amma waradaarra jiru waan ta'eef waradaa office aanaa jechuun waradaa jechuun waradaa office department click goonaa jechuudha. Kanaa booda nuuf galmeessa. Isa kana show goonee ilaalla. Statistiksiin tun immoo hojjetaa meeqa irratti akka galmaa'e nutti argisiisuudhaaf kanas teessedha jechuudha. Itti aansinee adminii aanaa kanaa galmeessina. Aanaan 10 20 30 yoo jiraate asumaan dabalaa deemnaa jechuudha. Akkasuma immoo seektaroonni godinarra jiran 50 40 30 10 yoo ta'an haaluma kanaan galmeessaa deemnaa jechuudha. Yoo seektaroota godinaa galmeessinu isa kanan irraanfatinaa. Zone office department jedhamu isaan zone office. Yoo bulchiinsota magaalaa irra immoo namni seene kun bulchiinsa magaalaa ta'e city zone office jennee galmeessinaa jechuudha. Isa kanan irraanfatinaa.
Eshi kanaa booda ammaaf tokko nu ga'a itti daballee galmeessina. Username adminii godina kanaa, adminii aanaa kanaa galmeessina. Fakkeenyaaf Taarra Duulaa Tolchaa Kumsaa. Kanaa booda Duulaa Tolchaa @gmail.com jennaani. Username isaa kenninee fi passwordii asitti taayip goona. Inni amma waajjira maallaqaa aanaa Gooroo Duulatiif maalidha? As keessaa guruupiin nu kenninuu fi asset classification hin kenninuu fi isa kanas hin kenninuu fi PPO hin kenninaa fi Director hin kenninaa fi adminii waradaa adminii isaan san hin kenninaa fi gara olii kan jiran regional adminii hin kenninuu fi city adminis hin kenninuu fi isaaf jechuudha. Isa kana laaltanii haala kanaan irraa kaaftu. Kanaa booda add jennaan. Erga isa kana cheeggoonii booda add jennaanii sanaa booda ongoonaa jechuudha. Mallattoo diimaa kana yeroo tokko tuqaafnaa sanaa booda roolii isaa laallaa seennee PO storekeeperii kanneen qabaa jechuudha. Warroota zooniidhaan wal qabatan gahee isaa qaba. Innis seenee amma maal hojjetaa? Asirratti wanti beekuu qabdanii warri godina irratti hojjetan asirratti storekeeperiis, store clerkiis haaluma kanaan galmeessu. Clerkiis yoo galmeessuu barbaadan as dhufanii maqaa nama saniin guutuu as keessaa clerkii aanaa kan godina kanaa godina asii godina filatanii galmeessu isaan. Clerkii godina kanaa galmeessuu barbaadan asitti dhufanii galmaa. Yoo akkasuma immoo kan PAOs galmeessuu barbaadan kan godinaa jechuudha. Haaluma kanaan galmeessu. PAO storekeeperii store clerkii add jedhu jechuudha. Ammaaf garuu sadarkaa aanarra kan jiran bira ga'uuf jechuudha. Kanaaf sadarkaa aanaa bira dhaquudhaaf userii kana username isaa kanaan seennaa jechuudha. Isa kana koppii goona. Kana keessaa immoo log out goonii baana sistema kana cufnee gara adminii godinaatti dabarraa, gara adminii aanaatti dabarraa jechuudha. Amma eessa jirraa? Aanarra geenyee jirra. Aanaa adminii aanaa kireet goonee jirraa jechuudha. Adminiin aanaa maal hojjeta? Adminiin aanaa jalqaba duraa useriiwwan storekeeperii, clerkii, PAO, PPO warra jedhaman kireet godha. Adminiin aanaa eessa jirraa? Admin system adminii aanaa. System adminiin aanaa maal hojjetaa? Tokko akkaawuntii kireet godha. Akkaawuntii kireet godha. Akkaawuntiin inni kireet godhu tokko PAO, PPO, store keeperii, store clerkii kanneen afran dursee kireet godha. Isa kana qabadhaa. Adminiin aanaa wannan speedii isaa baay'ee gadi bu'uu fi maaliif akkasinii galuuf akkasin paawus gootanii yeroo barbaadan bakka barbaadanitti akka argattaniif kanaaf viidiyicha baay'ee sagalee isaa gabbuusee speediin haalatti fayyadama isaas baay'ee gabbuusee isinitti argisiisaa jira jechuudha. Akkasitti naaf hubattu. Kanaaf isa kanneen afran galmeessa. Kanaa booda eessa bira dhaqnaa? Seetingii jala seennee jalqaba duraa user managementii jalatti bu'a. User managementii jalaa userii tiik goona. Erga userii kilik goonee booda add jennaan mallattoo ida'uu teebilii kanarratti. Fakkeenyaaf namni amma galmeessaa jirru kun storekeeperii yoo ta'e maal jennaanii? Namni galmeessinu kun
Abdurrahman Muhammad Kamal yoo ta'e namni asitti galmeessu kun storekeeperidha. Meelidha. Abduu Mohaa jennaan. Maal jechuudha? Abdurrahman Muhammad jechuu kooti. Abdurrahman jechuu kooti. Kana booda username isaa haala kanaan uumtu. Malee direct maqaa nama sanii barreessuun rakkoo fidaa jechuudha. Maaliif tanaan dura galmaa'eera waan ta'eef check godhee error nuun jedha. Kana booda asitti deebinee @gmail.com jennaani. Aanaa Gooroo Duulaa keessaa namni kun storekeeperidha. Kanuma tiikkoon as dhufnee storekeeperii tiikkoon maqaa nama sanii maqaawwan kana kan argattanii karaa humna namaarraa fudhattu. Xalayaadhaan gaafattanii humna namaarraa fudhattu odeeffannoo kana. Kanaa booda as dhuftanii PA storekeeperii kana tiikkootu. Nama storekeeperii ta'e haala kanaan galmeessitu. Ittaansitanii immoo dabaltanii kan galmeessitan eenyudha? PAO fakkeenyaaf PAO hoo jenne nama PAO ta'e Fayyisoo Kamal Kadir Fayyisoo Kamal Clerk PAO Fayyisoo PAO Gooroo Duulaa capital P kana booda passwordii keenya @gmail.com jennaani. Aanaa kana PAO dha jechuudha. Fayyisoon aadi jennaan. Ittaansinee eenyu galmeessina? Kilarkii. Ittaansinee maal galmeessina? Storekeeperii galmeessina. Storekeeperii galmeessuuf mallattoo iddoo kanatti buune nama storekeeperii ta'e odeeffannoo isaa asitti galmeessina. Fakkeenyaaf Boruufan Boonaa Olii Boruufan B. Kana booda passwordii asitti barreessina. Ittaansinee aanaa kana filannee storekeeperii fakkeenyaaf Clerk jennaani jechuudha. Barbaachisu yookaan username haalli ittiin create kun Boruufan Boonaa. Kana booda isa kana Clerkii kan aada goonaa jechuudha. Akka barbaannutti create gochuu dandeenya. Ittaansinee eenyu tafa gaheewwan hojii nu galmeessine keessaa bittaa PPO. Fakkeenyaaf hojjetaan nu galmeessaa jirru kun PP Alamaayyoo Tolaa Badhaasaa. Meelidha Alex T PP. Kana booda PPO dha. PPO jennee aada goona.
Itti immoo hojjetaan nu galmeessinu eenyudha? Hojjetaa abbaa adeemsaa fi hojjetaa galmeessinu. Isaan galmeessuuf dursinee adeemsi nu barbaachisa. Adeemsi jiru sana. Fakkeenyaaf adeemsa waajjira maallaqaa kan ta'an adeemsa bittaa fi bulchiinsa dhiifama. Steeppiin ittiin deemnu seetingii jala buuna. Isa kana galmeessuudha. Seetingii jalatti dhufnee seetingii jala immoo organization kan jedhutti buuna. Sanaa booda mallattoo ida'u kanatti buunas. Kanaa booda adeemsa san barreessina. Adeemsa bittaa fi bulchiinsa qabeenya aanaa Gooroo Doolaa jennee galmeessina. Kanaa booda adeemsa bittaa fi bulchiinsa qabeenya aanaa Gooroo Doolaa waajjira maallaqaa hin jijjiirru. Isa kanarratti abbreviation bakka jedhutti qubee sadiin barreessina. Sanaa booda waradaa ofiis dipaartimentii filanna. Waradaa ofiis dipaartimentii filanna. Kanaa booda daataa kan aad jennaan. Itti aansinee adeemsota nu bira jiran hunda isaa haaluma kanaan galmeessina. Fakkeenyaaf adeemsa odiitii keessaa aanaa Gooroo Doolaa asumaan daballee galmeessinaa jechuudha. Kanaa booda adeemsa odiitii keessaa aanaa Gooroo Doolaa jennee filannee qubee sadiin bakka buufnee sanaa booda waradaa ofiis dipaartimentii filannaa. Akkasuma immoo seektaroonni jiran hundi isaanii haala kana galmaa'u aad jenna. Itti aansinee maal hojjenna? Deebinee abbaa adeemsaa fi ogeessa as jalatti galmeessina. Asitti dhufnee mallattoo ida'u kanatti buuna. Kanaa booda abbaan adeemsaa asitti galmeessina. Fakkeenyaaf Dirribaa Daayirektar haa jedhuuti maqaa namaa. Kanaa booda username isaa kenninaa fi DR jechuun Daayirektara Dirribaa jechuudha. Gooroo Doolaadha. DR kanaa booda @gmail.com paaswoordii isaa hin kenninaa fi isaaf paaswoordii isaa erga kenninee booda Daayirektara goonee abbaa adeemsaa jechuudha. Daayirektara jechuun asitti kana jechuun itti daballee immoo eenyu galmeessinaa? Daayirektara jechuun abbaa adeemsaa employ hojjetaa goonee galmeessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf Faantuu Ibsaa employ haa jedhuuti hojjetaadha. Faantuu Ibsaa maqaa nama abbaa kaakayyuu isheetti maqaa kaakayyuu isaa nama kanaatti daballaa jechuudha. Ibsaa Boonaa. Employ Gooroo Doolaa Faantuu jennee iimeelii isaa asitti taayipii goonaa fi kanaa booda paaswoordii kenninaafi jechuudha. Kanaa booda employii kan tiikkoon asii aad jennaan. Hojjetaa 6 galmeessinee jirra. Erga hojjetaa 6 galmeessinee booda kan nu hafu maalidhaa? Sisteema adminiin aanaa wanni hojjetu inni itti aanee jiru stoorii galmeessa mana kuusaa maqaa mana kuusaa keessa moggaasaa fi kanaaf as dhufnee maqaa mana kuusaa kana moggaafna. Asitti buunee fakkeenyaaf amma as dhufnee stoor kiipparii keenya maqaa mana kuusaa mana meeshaa walii galaa aanaa
Gooroodha jennee keenya. Sanaa booda nama stoor kiipparii ta'e as keessaa filattanii galmeessitu. Nama stoor kiipparii ta'e. Kanaa booda tikkootu jechuudha. Kanaa booda asii nama stoor kiipparii ta'e filattanii ga'een isaa nama stoor kiipparii gootassan filattanii sanaa booda kireet jettuun mana kuusaa san nama mana kuusaa san hoogganu jechuudha. Namni kun mana kuusaa kan hoogganaa jechuudha. Kanaaf sisteema adimiiniin hojii isaa fixate. Wanta hojjenne yeroo tokko irratti ni deebi'a. Sisteema adimiiniin waan hojjete. Sisteema adimiiniin jalqaba duraa seetingii jala dhufee orgaanaayzeeshinii kireet godhe. Jalqaba duraa maal hojjennaa? Sisteema adimiiniin yuuzar maneejimentii jala seennee yuuzaroota jiran afran akka aanatti warra jiran PAO akka aanatti warra jiran jechuudha. PAO, PPO, stoor kiipparii fi stoor kilarkii galmeessa tursa. Itti aansee immoo adeemsa seetingii jala seenee orgaanaayzeeshin kan jettu jalaa adeemsa galmeessa. Adeemsonni galmaa'an kun adeemsa waajjira maallaqaa fi akkasuma immoo adeemsa seektaroonni hundi isaanii adeemsa jedhamu. Akkasuma immoo gareen hin galmaa'u asirratti adeemsa seektara san jala gala waan ta'eef. Seektara yoo galmeessitan fakkeenyaaf seektara tokko galmeessuu barbaadan adeemsa qonnaa jettanii galmeessitu. Akka qonnaatti yookaan seektara qonnaa jettaniis galmeessuu dandeessu garuu akka adeemsatti dubbatu isaanii maal ta'uu waradaa ofiis dipaartimentii ta'uu jechuudha malee ofii isaaniitii of hin danda'an isaan asirratti sisteema kanarratti jechuudha haaluma kanaan galmeessitu. Kanaa booda ta'anii abbaa adeemsaa san galmeessitu. Adeemsa galmeessine kanaaf abbaa adeemsaa galmeessuuf mallattoo iddoo kanatti buunee odeeffannoo isaa galmeessinee sanaa booda asii maal goona daayiriktar goonaa jechuudha. Yoo hojjetaan immoo adeemsa kana jalatti galmeessuu barbaanne empilooyii jennaani jechuudha. Kana erga daballee booda aad jennaan kanneen hojjete. Sanaa booda dhumarraa seetingii jalatti deebinee istoorii galmeessinee jechuudha. Istoorii kanatti hin bu'e maqaa nama kanaa hin galmeessee sanaa booda istooriin filatee maqaa mana kuusaa san hin galmeessee yookaan mana meeshaa san nama stoor kiipparii ta'e hin filatee kireet jennaani jechuudha. Kana hojjenne. Itti aansinee amma hojii guyyaa guyyaatti dabarra. Hojii ammaa kana hojii guyyaa guyyaan hojjetamu. Jalqaba duraa eenyuun seennaa stoor kiippariidhaan. Itti aansinee meeshaa galmeessinaa jechuudha. Daayiriktii akkuma kan isa kana ilaaluu yoo barbaadan daayiriktii akkasuma isa kana ilaaluu yoo barbaadan immoo viidiyoo isa iskiriinii irratti mul'atu kan gara tokkotti mul'atu kana keessaa tokko tiik gootanii argachuu dandeessu viidiyoo sanneen jechuudha. Ammaaf garamiin seennaa istoorii warra istoorii ta'an keessaa qaamanii isaan seennee sanaa booda stoor kiippariiwwan jiran eenyu akka ta'an odeeffannoowwan jiran kan yeroo tokko qabattu. Yuuzarii jala yuuzar maneejimentii jalaa nama kanaaf paaswoordii isaa kennituufi jechuudha. Aanaa kana jalaa jechuudha. Fakkeenyaaf adimiinidhaa inni GD Duulaatul adimiinii Gooroo Duulatii jechuudha. Sanaa booda as seentanii kanaa booda yuuzarii jala dhuftanii yuuzarii jala diiteelii nama galmeessitan kana fakkeenyaaf isa kana anamma yuuzarii isaa kana adda baafachuuf Abdurramaan stoor kanaa booda maal goonaa stoor kiippariidhaan loogiin goonaa jechuudha. Stoor kiippariidhaan loog aawut goonee stoor kiippariidhaan seena. Loogiin goonaa hojii hojjennu hojii guyyaa guyyaa hojjennutti dabarra. Jalqaba duraa isa tokko waliin ilaallaa daayiriktii jechuun meeshaa nama harka jiru yookaan inventarii galmeessuudhaaf kan itti fayyadamnu daayiriktii jedhama. Meeshaa nama harka jiru yookaan inventarii jechuudha. Daayiriktii goonee galmeessina. Daayiriktii kan jedhutti buuna. Kanaa booda diiteelii odeeffannoo moodela 22 kan qabatee nu dhufa. Daayiriktii kan jedhu kana moodela 22
22 ba'a filannaas keessaa. Kana jechuun isa dokumentii jiru, isa hardi kooppiidhaan jiru san asitti galmeessinaa jechuudha. Bara filannaa, bara lakkaa'umsaa, inventarii keenya hin filannaa, sanaa booda meeshaa kana hin filannaa, mana kuusaa keenya hin filannaa, risiitii kan jedhu hin galmeessinaa, qaama dhiyeessee hin galmeessinaa, yoo jiraate hin galmeessinaa, yoo hin jiraanne hin dhiifnaa. Isa kan haala barbaannuun jechuudha. Meeshaa kana qaama bitee fide yoo jiraate hin galmeessinaa, yoo hin jiraanne bira dabarraa. Risiivarii immoo nama meeshaa isaa fudhate hin galmeessinaa, qabeenyicha hin galmeessinaa. Asitti dhufnee qabeenya kan fakkeenyaaf kompiitara hojjete kompiitara naa fida. Sanaa booda istaatasii kompiitarichaa ni muudhaa, barri itti oomishame, biyya inni itti oomishame. Kanaa booda biraandii isaa Deel 6790. Serial number isaa taayipii goonaa, quantity tokko jennaan, unit price 45, remark waan dokumentii irra jiru san barreessinaa jechuudha. Kanaa booda baajeticha keessaa tokko filannee save jennaan. Kana guunnee booda save jennaan kun gara moodelaatti nu dabarsee jira jechuudha. Moodela murree kennuudhaaf moodela galmeessinee jira jechuudha. Galmee moodelaa galmeessineera, moodela 22 ba'a. Amma maaltu nu hafa? Moodela kana mirkaneessutu nu hafa. Qaamota moodela kana mirkaneessan jalqaba duraa PAO store clerk store keeperiitu mirkaneessaa jechuudha. Isa kana log out gootanii qaamni mirkaneessu jalqaba duraa eenyudha? PAO tu mirkaneessaa. PAO'n login godha. PAO'n gaafa login godhu daataan sun as dhufa all transaction stock management jala all transaction sanaa booda show goonee ilaalla daaticha kan hangalmaa'e kan qara detail isaa erga ilaallee booda approve jennaani jechuudha. Qaamni kun ni mirkaneessu qabeenya erga check godhanii meeshichi kun namarra jiraachuusaa erga hubatanii booda approve godhu. Sanaa booda eenyutu seenaa? Store clerkii. Clerkiitu akka kompiitara isheetiin kompiitara isaaniitiin login godhuu jechuudha. Clerkiin. Accountii kanaa booda clerkiidhaan seenna. Clerkii seennee daaticha mirkaneessinaa jechuudha. Erga dursan garee qabeenyaa yookaan PAO'n mirkaneessee booda kan mirkaneessu eenyudha? Clerkiidha jechuudha. Store clerkii. Itti aansinee dhumarraa nama meeshaa kana galmeesse store keeperiidhaan meeshaa kana mirkaneessinee nama sana irratti moodela nama saniit irratti galmeessinaa jechuudha. Store keeperii keenya story GD password isa type goonee sanaan booda login jennaan. Dhaabbata jedhamu sanaa booda maqaa mana story inni keessa meeshaa sun keessa jiru sanaa booda bara story keessa galee qabeenyicha galmeessinaas dhufnee jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitara hojii meeshaa kompiitara kana haala ittiin galmeessinu hundasaa meeshoota jiran kanneen keessa meeshaa 2400 toora kanatu jira. Isaan keessaa tokko filannee galmeessina. Chaayinaatti oomishame biraandiin isaa connecting road bridge machine kan jedhamu jira. Isa san maal jedhama? Bridgeraa jennu. Biraandii isaa barreessina. Moodela isaa irra jiru san ni barreessina. Serial number isaa hin barreessina. Quantity isaa tokko jennaani. Unit price isaa 500 bitame. Kanaa booda remark good. Kanaa booda daataa kana maalirraa bitame? Projectii irraa jennee save goona. Kanaa booda kun gara transactioniitti darbinee moodela meeshaa mana kuusaa keessa jiru galmeessinee jechuudha. Sanaa booda immoo meeshaa mana kuusaa keessa jiru kan baasnee akkamitti namaa transactionii akkamitti namaa kennina kan jedhu fakkeenyaaf asitti buunee ilaalla daataa hin jiru. Kanaaf all transactionii kanarraa maaltu jira? Jalqaba duraa eenyutu mirkaneessuu qaba meeshaa kana galii gochuudhaaf? Dursaa garee qabeenyaa PAO tu mirkaneessa nama hojiin isaa PAO ta'etu
mirkaneessaa sanaa booda daataa kana hin mirkaneessaa. Itti aansee kan mirkaneessu eenyudha? Kilarkii jechuudha. Kilarkiitu mirkaneessaa. Itti aansee eenyutu mirkaneessaa? Kan hundaatu wal fakkaata. Kan sadarkaa kamirra jiranuu hundi isaanii wal fakkaatu. Itti aansee eenyutu mirkaneessaa? Stoor kiippariitu dhumarratti meeshicha stoorii haa galu jedhee mirkaneessaa jechuudha. Kanaa booda stooriin asitti dhufnee show goonee daaticha approve goonaa jechuudha. Kanaa booda meeshichi mana kuusaa keessa galaa jechuudha. Asitti dhufnee ilaallee mana kuusaa keessaa meeshaa tokko qabna. Meeshaa kana immoo issuu gochuu barbaanna yoo ta'e asitti buunee issuu jennaan. Kennina jechuudha meeshaa mana kuusaa keessaa. Eenyuuf kenninaa? Nama kenninuuf filannaas. Fakkeenyaaf Faantuufan kenna yoo ta'e Faantuuf kennee meeshicha kana seef jedhaanii jechuudha. Direct meeshaa stoorii keessaa baasaa jirra. Kanaa booda isteeppuma duratti deemneen meeshaa kana baasii goonaa jechuudha. Hojii waliigalaa kana fakkaata gabaabinaan jechuudha. Isatti aanuu fi isteeppii isa dhumaa irratti hanga wal arginutti nagaan turaa. Hojii gaarii. Baay'ee.